Akkam jirtu maatiiwwan qubee akkaadaamii galanni waaqayyoof haa ta'u ani nagaa kooti an Fayyisaa Yaaluutti qubee akkaadaamii irratti viidiyoo kana irratti qabadhee kanan dhiyaadhe herreega kutaa salgaffaa yuunitii sadaffaa paartii sadaffaadha. Viidiyoo kana keessatti kan nuti walitti ilaallu graphical method of solving system of linear equations into variables kan jedhu akkasuma immoo solutions of system of linear equations into variables and quotients of coefficients kan jedhu inni kamraan word problems involving equations into variables kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa warreen YouTube channel keenyaatiif haaraa taatan subscribe gochuudhaatiin maatii keenya ta'an isiniin jedha. Akkasuma immoo fuula Telegram channel irratti warreen nu hordofuu barbaadan @qubee akkaadaamii jettanii Telegram irratti yoo search gootan bifa salphaatti nu argattu. Akkasuma immoo fuula Facebook keenya irratti @qubee akkaadaamii jettanii yoo search gootan bifa salphaatti nu argachuu dandeessu jechuudha. Gammada duree keenya kan viidiyoo kanarratti qabadhe irratti isiniif darbu graphical method yookaan immoo solving system of linear equations with graphical method kan jedhu walitti ilaallu. Solving a linear system into variables by graphing works well when the solution consists of integer values jedha. Yeroo solutioniin system of linear equation keenya jechuudha integer value ta'an jechuudha. Graph method dhaatiin solve gochuun itis weelidha yookaan immoo gaariidha. But if our solution contains decimals or fractions, it is not the most precise method miti jechuudha. Asirratti yoo garuu solutioniin keenya jechuudha fractionii yookaan immoo decimal of keessatti yoo qabaate jechuudha graphical method fayyadamuun agas mara hin gorfamu jechuudha. Okay. Asirratti gaa for a system of linear equations into variables, we can determine both the type of the system and the solution by graphing the system of equations on the same set of axes jedha. Iddoo kanatti both type of the system gaafa jedhu the type of the system gaafa jedhu system of linear equations sun has one solution idhamu unique no solution idhamu akkasuma immoo infinite solution qaba isa jedhu gargar baasna jechuudha. The type of the system gaafa jedhu and the solution gaafa jedhu immoo jechuudha unique solution yoo ta'e kana jennee solution isa sana x, y jennee bifa order pairing gaafa keenyu jechuudha. Kanaaf iyyuu amma graphical method dhaatiin gaafa hojjennu jalqaba irratti graafii isaanii kaasneetudha jechuudha. Graafii equationota sana lamaanii kaasneeti sana booda solutionii system of linear equation sana gargar baasnee hubachuu dandeenya jechuudha. Asirratti maal jedha to solve the systems of linear equations using graphs use the following steps. Stepota armaan gadii fayyadamneetu graphically system of linear equation tokko maal gochuu dandeenya furuu ni dandeenya jechuudha. Inni jalqabaa maala graph the first equation isa jalqabaa maal gochuudha graafii isa kaasuudha. Stepni lammaffaa graph the second equation on the same coordinate plane. Coordinate plane yookaan immoo plane wal fakkaata irratti equation isa lammaffaas graafii isa maal gochuudha kaasuudha. Inni sadaffaan determine whether the lines intersect or are parallel or are the same line. Laayinoonni sun lamaan yookaan immoo laayiniin yookaan immoo graafiin equationota sana lamaanii jechuudha intersect wal godhamu parallel dhamu the same line dha kan jedhu gargar baasna jechuudha isa sadaffaarratti. Maalifi asirra dhaabanneetudha yoo isaan intersect wal godhu ta'e unique solution yookaan immoo has only one solution ta'a. Yoo parallel dha ta'e immoo jechuudha yookaan immoo wal tarree yoo ta'an immoo jechuudha it has no solution ta'a. Or are the same line yoo ta'an immoo jechuudha line wal fakkaatu yookaan immoo overlap yookaan immoo coincide yoo wal godhan immoo jechuudha it has infinitely many solution kan inni qabaatu ta'a jechuudha. Step in arfafamaadha identify the solution to the system if the line intersects identify the point of intersection. Yoommoo laayiniin sun lamaan intersect wal godhu yoo ta'e jechuudha yookaan immoo wal qaxxaamuru yoo ta'e maalta barbaannama intersection point isaanii barbaanna yookaan immoo tuqaa itti wal qaxxaamuran sana jechuudha. Amma gaa asirratti line intersect parallel yookaan immoo are the same line kan inni ta'u akkamitti akka gargar baasnu immoo ilaallu addoo kanatti jechuudha. Asirratti remark jedheeti if a system of two equations has different slope system of linear equation sun jechuudha different slope qabu yoo ta'e and intersects at one point in the plane then the system is said to be
sides will have exactly one solution. Akkuma jalqaba sanitti meeqa sloppii garaa qabu ta'anii oddoo tokko qofaatti immoo wal qaxxaamuru yoo ta'e jechuudha. Then the system sides will have exactly one solution. Solutionii tokko qofaa qabaataa jechuudha yookaan immoo unique solutionii qabaataa jechuudha. Inni kan biraan if the line coincides so the equations represent the same line. Kana jechuun immoo yoo laayinoonni sun lamaan coincide wal godhan yookaan immoo yoo overlap yookaan immoo yoo walirra bu'an jechuudha. Equationonni sun lamaan maal agarsiisu laayinii tokkodha kan isaan agarsiisan jechuudha. Represent the same line. Every point on the line represents a coordinate pair that satisfies the system. Kana jechuun pointiin kamiyyuu laayinii sanarra jiru jechuudha. Coordinate pair eenyuun satisfy godhuu yookaan immoo eenyuun dhugoomsudha equationota sana dhugoomsudha jechuudha. Thus there are an infinite number of solutions ta'a jechuudha inni kun immoo. Inni kan biraaf inni dhumaan immoo if the lines have the same slope in the different y-intercepts. Sloppii wal fakkaatan qabaatanii jechuudha. Y-intercept immoo garaa yoo qabaatanii there are no points common to both lines. Laayinoonni sun lamaanii common point waliin hin qabaatani. Sababii kanaatiif there is no solution to the system. Systemni suni solutionii hin qabu jennaanii jechuudha. Meeshaan kana gaa fakkeenyaatiin immoo ilaallu. Example 1. Solve the following system of equations by graphical method jedha asirratti. Asirratti kan nu kenname 2x minus 2y is equals to 4 and 3x plus 4y is equals to 6 dha kan nuuf kenname jechuudha. So isa kana graphical method dhaatiin furuudhaatii fi jalqaba irratti maal godhe jedha. Isa jalqaba graafii isaa kaasii jedha. Graafii isaa kaasii. Isa jalqabaa kana 2x minus 2y is equals to 4 kan jedhu kana x intercept y intercept fayyadamnee ta'aa kaasnu. X intercept y intercept jechuun equationii nuu kenname kana jalqaba irratti maal goona y dhaatiif solve goona. Kana jechuun kanarraati gaafa y dhaatiif solve goonu y is equals to Malta kana tokko dabarsini sana motochi dabarsini 2x minus 4 ita over 2 gaafa goonu immoo iddoo kanatti lama kanaatiif irra jechuudha. Then x minus 2 taati jechuudha. Inni jalqaba inni kun. Kana jechuun kana as dabarsini kana immoo acha dabarsinu lamaatiif ayeru. Lamarra lamaatiif lama irra lama jechuun x qofa tafti positive negative 4 irra lama jechuun immoo negative lama ta'a jechuudha. Akkuma isa kanas akkasumatti hojjennaa jechuudha. Then y is equals to jenneeti kuni yeroo as darbu maal ta'a negative 3x minus plus 6 taati. Garuu iddoo kanatti maaltu jira 4 jira ture miti iddoo kan over 4 gaafa jennu negative 3 over 4 6 over 4 ta'a jechuudha iddoo kanatti. Amma gaa akkuma asirratti argitan kana gaa equationii system of linear equationii keenya kana fakkaateedha jechuudha. Akkuma asirratti argitan kana kuni slope isaa tokkodha. Slope of the function yookaan immoo linear functionii keessatti fakkeenyaatiif linear function tokko y is equals to ax plus b yoo ta'e isheen kun maalidha? Slope keenyadha a jechuudha. Isheen kun immoo maalidha? y intercept dhaan irra. Kana dura gaafa walitti ilaallu y intercept. Isa kana kutaa kurnaffaa keessattis baay'inaatiin ilaaltu. Garuu akkamitti graafii isaa kaasuudhaatiif isin fayyada waan ta'eef isinitti maayira jechuudha. Yookaan immoo teebilii kaastanii lamaan isaatiif jechuudha. Poointii tokko isaa asirratti agarsiistanii kaasuun ni danda'ama. Okay. Erga bifa kanaatiin laallee booda gaammaddoo kanatti sloppiin wanta kana bakka A kana kan jiru jechuudha tokkodha. Kan isa kanaa immoo negative 3 over 4 dha. Tokkoo fi negative 3 irra 4 kun immoo wal qixa miti. Kanaafiyyuu these two equations have different slopes. Slope garaa qabu taanaan system of linear equationing kun meeqa qabanneerra have a unique solution jenneerra. Kanaafiyyuu dirqama wal qaxxaamuruu qabu jechuudha. Iddoo kanatti maal jedha? If the two equations have different slopes and intersect at one point in the plane, then the system is said to have exactly one solution jedha. Okay. Amma gaa graafii wanta kana kaasuudhaatii fi x intercept fi y intercept haa barbaadnu. Jalqaba irratti x intercept first equation haa barbaadu. First equation kan equation isa jalqabaa jechuudha. X intercept. X intercept jechuun akkamittiin arganna
gatii y yookaan immoo put y is equals to 0 gooneetidha kan nuti argannu. Value y qixxeetaa 0 taasisneetudha. Kana jechuun 0 is equals to x minus 2 taati jechuudha. That means x is equals to 2. Isheen kuni maadha? X intercept keenyadha. Akkasuma immoo first equation irratti y intercept immoo gaafa barbaannu y intercept jechuun immoo put x is equals to 0. X qixxeetaa 0 galchineeti as keessa gatii y barbaannaa jechuudha. Kana jechuun y is equals to 0 minus 2 taate jechuudha. Sana jechuun y is equals to negative 2. Inni kun immoo maal jechuudha? Y intercept keenyadha jechuudha. Kan first equation jechuudha. Akkasuma immoo second equation dhaatiifis immoo x intercept gaafa barbaannu x intercept jechuun akkasitti x intercept guutaa barreeffadha kana x intercept gaafa barbaannu asirratti gatii y maal gochuudha? 0 gochuudha. Kana jechuun 0 is equals to negative 3 over 4x plus 6 over 4 taati. Kana jechuun immoo positive 3 over 4x is equals to 6 over 4 taati jechuudha. Asitti 4 kanan naa balleessu 3x is equals to 6. X is equals to positive 2 taati jechuudha. This is our x intercept. Inni kan biraanii y intercept immoo gaafa barbaannu gatii x maal gochuudhaan 0 gochuudhaan. Sanaafiyyuu y is equals to as keessa naa 0 galchinu kun 0 taati 6 over 4 taati. 6 over 4 jechuun immoo karaa biraatiin 3 over 2 taati jechuudha. 2 taati yeroo salphisu. Sana booda gaamma x intercept fi y intercept keenya fayyadamneetu graafii isaa kaasna jechuudha. Amma kan equation isa jalqabaa kana akaasnu. Jalqabarratti xy plane koo akaasu iddoo kanatti. Mee asirratti kuni xy plane keenyadha jenneeti aayaan. Sana booda iddoo kanatti x intercepting the first equation meeqadha? 2dha. Gatiin x innaa 2 ta'uu x axis qaxxaamure darbaa jechuudha. X intercept jechuun iddoo kamitti x tuqaa yookaan immoo iddoo kamitti x qaxxaamure darbaa jechuudha. Y intercept jechuun immoo iddoo kamitti y tuqaa yookaan immoo iddoo kamitti inni y axis qaxxaamure darbaa isa jennu sana jechuudha salphaadhumatti. Then x intercepting keenya 2dha jenneera iddoo kanatti. 2 jechuun fakkeenyaatiif iddoon kun positive tokko ta'e iddoon kun immoo positive 2 ta'a jennee tajaajilna. Inni kan biraan y intercepting keenya immoo meeqadha? Negative 2dhaan jira. Innis immoo iddoo kanatti kun negative 1 yoo ta'e iddoon kun immoo negative 2 haa ta'u jenna. Wal qixa ta'uu qaba distance isaan gidduu akka booda sin jalaan fokkisnetti jechuudha graafiin keessa. Sana booda gaamma coordinating keenya coordinate pointing keenya tokko iddoo kanadha tokko immoo iddoo kanadha. Then linear function dha miti kun asirratti gaafa laaltaan jechuudha. Linear function immoo gaafa graafii isaa kaasnu straight line dha kan isaan ta'an jechuudha. Kanaafiyyuu kana lamaan straight bifa kanaatiin wal qabsiifnaa jechuudha. Bifa kanaatiin. Kuni maalidha? Y is equals to that is x minus 2y jechuudha. Yookaan immoo isa iddoo kanatti jalqabarra kana jiru kana jechuudha. That is 2x minus 2y is equals to 4 kan jennu jechuudha. Okay. Inni lammaffaarra jiru immoo maalidha? X intercepting keenya positive 2dha. X intercepting keenya positive 2. Kana jechuun idduma kana ta'a jechuudha innis. Kalarii biraatti toonsi jijjiire. X intercepting keenya iddoo kanadha. Sana booda y intercepting keenya immoo meeqadha? That is 3 over 2dha. 3 over 2. Kana jechuun it is about 1.5 jechuudha. Mitire? Kanaaf iddoon kuni positive tokko yoo ta'e iddoon kun immoo positive 2 yoo ta'e 1.5 jechuun iddoo kana jechuudha. Sana booda ishii kana lamaanis immoo maal goona jechuudha? Wal tuqsiifnaa jechuudha. Bifa kanaatiin jechuudha. Straight ta'uu qaba garuu akkana sirriitti immoo jallisee kana miti. Inni kun immoo maalidha? Y is equals to negative 3 over 4x plus 6 over 4 taati jechuudha. Kana jechuun karaa biraatiin that is 3x plus 4y is equals to 6 kan jenne jechuudha. Isa kana jechuudha. So graafii keenya erga bifa kanaatiin kaasnee kaane iddoo kanatti maal ta'eera? Wal qaxxaamureera. Miti? Erga wal qaxxaamureeti iddootti inni wal qaxxaamure kun maal jenneera? It is the solution to the system of linear equation jedhaneera. Wal qaxxaamura ta'anan immoo maal jenneera? It has only one solution yookaan immoo unique solution qabaataneera. Kanaafiyyuu therefore the solution is x, y is equals to asirratti x in keenya meeqadha? 2dha. 2, 0 taati jechuudha. 2, 0 kuni solutionii sistemii kanaati jechuudha.
Fakkeenyaatiif tokko wanta kana finnees keessa galchine 2.0 kana wanta kana maal dhugoomsuun irra jiraata jechuudha lamaan isaayyuu. Fakkeenyaatiif 2 ennaa finnees keessa galchinu that is 4 minus 2 times 0 immoo 0 ta'a. 4 is equals to 4. Inni kan biraan as keessatti finnee galchine immoo 2 times 2 6 plus 4 times 0 immoo 0 dha. 6 is equals to 6 ta'a jechuudha. Deebiin keenya sirriidha jechuudha. Okay, mee example lammaffaa moo ilaallu. Solve the following system of equations graphically jedha. Sana booda 3x plus y is equals to 6, 6x plus 2y is equals to 2 nu kenname jechuudha. Erga kun akka kanaatti nu kenname egaa amma step inni jalqabaa maal gochuudha? Graafii equation isa jalqabaa kaasudha. Equation isa jalqabaa immoo kaasuudhaatiif dirqama maal gochuu qabna neera? Y dhaatiif solve gochuu qabna neera. Y is equals to asirraati gaafa y dhaatiif solve goonu minus 3x plus 6 taati. Isa lammaffaa irraa immoo gaafa y dhaatiif solve goonu y is equals to negative 3x plus 1 taati jechuudha iddoo kanatti. Amma akkuma asirratti argitan kana kun lamaan isaaniiyyuu maadha? Sloppii wal fakkaatu qabu. Sloppii wal fakkaatu qabu. Sloppii wal fakkaatu qabu taanaan immoo jechuudha. Maaliif kun asitti negative 3 kunis negative 3 dha. Sloppii wal fakkaatu qabu taanaan yookaan has no solution qabaatu yookaan immoo infinitely many solution qabaatu jechuudha. Sana booda maal jenneera? X intercept dhaan neera miti kun. X interceptiin isaanii yoo wal fakkaata ta'e maal qabu jenne? Ati has infinitely many solution qabuun. Yoo immoo X interceptiin isaanii wal qixa miti ta'e immoo ati has no solution qabu jennee ture. Iddoo kamitti? Iddoo kanatti jechuudha. Iddoo kanatti maal jedha? If the lines have the same slope wal fakkaatu qabatan and different y intercepts, there are no points common to both lines, hence there is no solution to the system. Parallelly ta'anii the same slope qabu garuu y intercepting isaanii garaagaridha taanaan ati has no solution ta'a jechuudha. Garuu immoo the same slope qabaatanii akkasuma immoo equal intercept qabu taanaan jechuudha. Y intercept qabu taanaan jechuudha. They are the same line dha jechuudha karaa biraatiin. Mees ammoo gaa asirratti ilaallu. So isa jalqabaa kana irratti gaa first equation irratti jechuudha. First equation gaafa y intercept fi x intercept isaa barbaannu jechuudha. Kana jechuun graafii keenyatti kaasuudhaatiif jechuudha. X intercept gaafa barbaannu maal goonan jedhe? Y keenya qixxeeta 0 taasisnaan jedhe. Kanaafiyyuu iddoo kanatti 0 is equals to negative 3x plus 6 taati jechuudha isheen jalqaba. Kana jechuun x is equals to positive 2 dha jechuudha. Inni kan biraan y intercept keenya immoo gaafa barbaannu maal goonan jedhe? Gatii x 0 taasisna. That is positive 6 taati jechuudha. Kanaafiyyuu gaamma graafii kana gaafa kaasnu iddoo kanatti xy plane keenyaa kaasuuti. Meegaa manni kuni xy plane keenyaa ta'uuti. Sana booda equation isa jalqabaa kanaatiif graafii isaa gaafa kaasnu x intercepting isaa meeqadha? 2 dha. Kana jechuun dhaqnee x axis irratti 2 barreeffannaa jechuudha. Kana jechuun iddoo kana mee tokko haa ta'u, iddoon kun immoo 2, iddoon kun 3, iddoon kun 4, iddoon kun 5, iddoon kun immoo 6 ta'uuti. This one is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amma gaa asirratti x intercepting keenya meeqadha neera? 2 dhaan neera iddoo kana jechuudha. Y intercepting keenya meeqadha? 6 dha. 6 jechuun immoo iddoo kana jechuudha. Sana booda isaan kana lamaan maalitti wal qabsiifna jechuudha? Straight line dhaatiin wal qabsiifna jechuudha. Yookaan immoo sarara sirriitiin jechuudha. Kana jechuun bifa kanaatiin jechuudha. Jallisuun sin irra jiraatu sin sarartuu fayyadamtanii kaastu waan ta'e laata jechuudha. Then equation graafiin kuni kan eenyutu jechuudha? That is 3x plus 2y y is equals to 6 dha jechuudha. Inni kan biraan immoo kan equation isa lammaffaa immoo ilaallu. Second equation. Kan second equation immoo x intercept keenya gaafa barbaannu x intercept keenya barbaaduudhaatiif maal goonan jedhe? Gatii y qixxeetaa 0 taasisnaan jedhe. Kana jechuun 0 is equals to negative 3x plus 1 jechuudha. 0 is equals to negative 3x plus 1. Kana jechuun immoo kana gaafa dabarsinu 3x is equals to positive 1 dha. X is equals to 1 over 3 taati jechuudha. Inni kan biraan immoo y intercept. Y intercept immoo gaafa barbaannu bakka x maal goonan jedhe? 0 galchinaan jedhe. Kanaafiyyuu y is equals to positive 1 ta'a jechuudha. Asirratti gaa x is equals to 1 over 3 jechuuni 0.5 dha gadidha miti safara kana wayyaa ta'uti. Sana booda y is equals to 1 jechuun immoo iddoo kana jechuudha. Sana booda ishii kan lamaan maal gochuudha jechuudha? Straight line wal qabsiisudha jechuudha iddoo kanatti. Bifa kanaatiin jechuudha. Sana booda inni kun immoo qixxeetaa maal ta'a jechuudha? Y is equals to
that is negative 3x plus 1 dha jechuudha. Inni kun immoo graafiin keenya jechuudha. Amma gaa asirratti ilaalaa graafonni kun lamaan jechuudha yookaan immoo laayiniin kun lamaan jechuudha it is parallel to each other dha. Garuu maana common pointing qaban. Common pointing qaban taanaan order pairii yookaan immoo lakkoofsi isaan lamaaniin takkaatti dhugoomsu hin jiru jechuudha. So it has no solution ta'a jechuudha asirratti. Kanaafiyyuu systemni kun maaliin qabu jechuudha? Solution hin qabu jechuudha. Therefore, the system has no solution jettanii deebistuu jechuudha sakinatti. By the way, iddoo kanatti wal qaxxaamuramoo waliin qaxxaamuruu isa jedhu gargar baasuudhaatiif maal gochuu qabdu? Slope isaa laaluu qabdu. Slope isaa garaagaridha taanaan jechuudha iddoo kanatti. Coefficientiin x erga y dhaatiif solve goone kaane jechuudha. Coefficientiin x garaagaridha taanaan parallelii fakkaachuu danda'a. Garuu iddoo ta'etti deeme maal ta'a? Wal tuqa. Isa wal tuqu sana barbaaduun keessan dirqamadha jechuudha. Why? Because that is the solution of the system gatii ta'e jechuudha. Garuu asirratti slope isaanii garaagara waanta ta'eedhaatii fi solution hin qabu jechuudha. It does not intersect each other. Inni kan biraan gaaffii lakkoofsa sadaffaarra kan jiru immoo alaallu. Gaaffii lakkoofsa sadaffaarratti maal jedhaa? Solve the following system of equations by graphical method jedheeti 3x plus y is equals 3 and 6x plus 2y is equals to 6 dha kan nu kenname jechuudha. Graphically solve gochuudhaatiif gaamma kana akkamitti barreessuu qabna jedhe. Jalqaba y dhaatiif solve gochuu qabna. Y is equals to negative 3x plus 3 ta'a jechuudha ni jalqaba. Inni itti aanu jiru immoo y is equals to 6 kan akkas dabarsinee jechuudha. Sana booda over 2 gaafa jennu negative 3x plus 3 taati jechuudha. Amma gaa asirratti gaafa laaltanii y is equals to negative 3x plus 3 y is equals to negative 3x plus 3 dha. Lamaan isaaniiyyuu the same slope qabu, the same y intercept qabu. Y intercept isaanis 3 dha, slope isaanis negative 3 dha. Akkas taanaan egaa graafiin wanta kana coincide wal godha jechuudha. Kun immoo overlap dha jechuudha. Yookaan immoo walirra bu'aadha jechuudha. Why? Because they are equal equation dha waan ta'eef jechuudha. Yookaan immoo they are the same equation waan ta'eef jechuudha. Asirratti ilaala y is equals to negative 3x plus 3 y is equals to negative 3x plus 3 dha waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu first equation irratti gaafa x intercept barbaannu gaafa barbaannu maal goonan jedhee gatii y qixxeetaa 0 taasisna. Sana booda x is equals to positive 1 arganna. Y intercept immoo gaafa barbaannu maal goonan jedhee gatii x keenya 0 taasisna. Sana booda maal arganna? Y is equals to 3 arganna. Second equation irrattis bifuma kanaatinidha. X intercept gaafa barbaannu akkasuma immoo y intercept gaafa barbaannu jechuudha. The same equation gatii ta'anii x intercept keenya tokkodha, y intercept keenya meeqadha? 3 dha jechuudha. Then graph isaa gaafa kaasnu gaamasitti jechuudha. Okay, kuni xy plane keenya yoo ta'e jechuudha. Asirratti y axis cos ta'e x axis isaa jal'ateera dhiifama naaf taasisaa isaatiif. Asirratti gaamma graafii wanta kana kaasuudhaatiif jechuudha. The first equation x intercept isaa eessadha? Tokkodhaan jedha. That is tokko iddoo kanadha jennee iddoon kun immoo lama taatoo ta'e jechuudha. Tokko iddoo kana. Dhaqnee achirra tuqannaa jechuudha. Sana booda y intercept isaa immoo 3 dhaan jedha. Iddoon kun tokko ta'e, iddoon kun lama ta'e, iddoon kun immoo meeqa ta'a? 3 ta'a iddoo kanaa jechuudha. Sana booda ishii kana lamaan maal gochuudha? Wal quunnamsiisuudha jechuudha. Sarara sirriidhaatiin jechuudha. Bifa kanaatiin jechuudha. Jajallisuun sin jiraatu akka kana sirriitti. Sana booda laayiniin kuni graafii eenyuuti? Y is equals to negative 3x plus 3 dha. Akkasuma immoo ammas isa kanas gaafa kaasnu jechuudha. X interceptiin isaa 1 dha asumarra jechuudha. Y interceptiin isaas asumarradha. Sana booda graafii isaa gaafa kaasnu isuma kanarra ta'a jechuudha. Ammas graafiin kuni kan eenyuuti jechuudha? Tokko kan y is equals to negative 3x ti, ammas immoo y is equals to 3x plus 3 dha jechuudha. Or iddoo kanatti 6x plus 2y is equals to 6 dha. Inni kun immoo 3x plus y is equals to 3 faana maal jedha? Wal qixadha. So graafiin isaanii lamaan isaanii maal ta'aniiru? Overlap ta'aniiru. Gatii asirratti overlap ta'anii jiran jechuudha. It has infinitely many solution qabaata jechuudha amma asirratti. Systemni kuni many solution qabaata jechuudha. Therefore jettanii iddoo kanatti egaa the system has many solution yookaan immoo iddoo kanatti many solution jedhu kana dhistanii infinite solution yoo jettan irra gaarii ta'a. Infinite solution yookaan immoo infinitely many solution jechuu dandeessu.
bifa kanaatiin ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Mee ammoo exercise keessan irraatii gaaffii lakkoofsa sadaffaarra kan jiru walitti ilaallu. What must be the value of k so that the system of linear equations this has infinitely many solutions, no solution, unique solution jedha. System of linear equation kuni value k yeroo maal ta'u infinitely many solution qabaata, no solution qabaata, unique solution qabaata kan jedhu walitti ilaalla jechuudha. Amma seera isa graphical keessatti jechuudha. Equation kana otoo deebinee barreessine kana jechuun y dhaatiif to solve goone jechuudha. Isa jalqabaadhaati gaafa y dhaatiif solve goonu y is equals to y kana akkasitti dabarsine jechuudha x minus 3 taati. Inni lammaffaan immoo y is equals to otoo y dhaatiif solve goone jechuudha. Kana 2x minus 2y is equals to k kan jedhu kana 2y is equals to 2x minus k taati. Sana booda over 2 to goone y is equals to x minus k over 2 ta'a jechuudha. Then y is equals to x minus k over 2 ta'a. Amma gaa akkuma salasiniin jedhee y is equals to ax plus b yeroo ta'u inni kun maal jenneerra? That is slope jenneerra. Inni kun immoo maal jenneerra? Y intercept dha siniin jedheetan ture. Y intercept. Asirratti gaa amma equationiin yookaan system of linear equationiin tokko jechuudha. The same slope qaba taanaan jechuudha. The same slope qaba taanaanii maal jenneerra equationiin suni unique solution qabaachuu hin danda'u. Sababiin isaa maaliifidha? Unique solution yookaan immoo one solution kan inni qabaachuu danda'u maal yoo ta'edha jenneerra. If it has different slopes and intersect each other at one point yoo ta'edha jenneerra. Asirratti garuu slope wal fakkaata qabaannaan unique solution yookaan immoo one solution wanti jedhamu hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu sadaffaarra kan jiru kana maal jennaani yeroo deebisnu jechuudha no value of k in order to jettani in order for jechuudha iddoo kanatti in order for this equation to have unique solution yookaan immoo one solution to have one solution maal jechuu dandeessu no value of k in order for this equation to have one solution isa sadaffaarratti jechuudha. Amma isa jalqabaarratti immoo gaafa deebinu jechuudha infinitely many solutions. Infinitely many solution qabaachuudhaatii fi maal ta'uu qaba jenneera? The same slope, the same y intercept qabaachuu qabaanneera. Kana jechuun asirratti y interceptiin keenya maal? This one is negative 3, this one is k over 3 dha, negative k over 3. Kanaafiyyuu infinitely many solution qabaachuudhaaf jechuudha negative 3 is equals to negative k over 2 ta'uun irra jiraataa jechuudha. Negative negative gaafa balleessu k is equals to positive 6 yoo ta'edha jechuudha. If the value of k is equals to 6, this system of linear equation has infinitely many solutions. Okay, inni kan biraan lammaffaarra kan jiru immoo ilaallu. No solution. System of linear equation in tokko no solution kan nuti jennu jechuudha. Yoo slope wal qixa qabaatan jechuudha. Equation sun lamaan jechuudha. Akkasuma immoo y intercept garaa garaa qabu yoo ta'e has no solution jennaan jechuudha. Kana jechuun slope isa y intercept isa kana meeqadha? Negative 3 dha. Negative 3 is different from negative k over 2 yoo ta'e maal qabaata? Has no solution ta'a jechuudha. Kana jechuun negative atiin gaafa badu if k is different from 6 gatiin k qixa miti 6 yoo ta'e then this system of linear equation has no solution. Solution hin qabaatu jechuudha. Inni kan biraan sadaffaarratti gaa akkuma nama asitti isinitti ibse kana unique solution kan inni qabaatu yoo different slope qabaatedha. Garuu asirratti slope isaanii wal qixadha. Kanaaf no value of k in order for this equation to have what? A solution jettanii deebisuu dandeessu jechuudha. Inni kan biraan gaaffii lakkoofsa arfaffaarra kan jiru walitti ilaallu. Maal jedha? Under what conditions A and B will the following system of linear equations have no solution? One solution and infinitely many solutions. System of linear equation achitti nuu kenname kuni yeroo value A fi B maal ta'u system of linear equation kuni no solution ta'a, has no solution, one solution ta'a yookaan immoo unique solution jechuudha. Yookaan immoo infinitely many solution qabaachuu danda'aadha.
Mee asirrattis kanas graphical methodidhaatiin ofii keessaniitii furaa. Ani immoo kana elimination methodidhaatiin furee isinitti agarsiisu. Elimination methodidhaatiin jechuudha. Elimination methodidhaatiin furuudhaatii fi jalqaba irratti isa kana karaa left hand side irratti x fi y keenya yookaan immoo variable keenya barreeffanna. Karaa right hand side immoo constant keenya barreeffanna. Kuni barraa'eera. Inni kan biraan x jalatti y immoo y jalatti barreessinaa jenne. Viidiyoo keenya paartii lammaffaa irratti walitti ilaallee ture jechuudha. Asirratti gaamma isa kana akkasitti adda barreeffannee booda 2x minus 3y is equals to a akkasuma immoo 4x minus 6y is equals to b kan jedhu kana gaamma elimination method fayyadamnee gaa solve goonu. Value a fi b argachuudhaatiif jechuudha. Sana booda asirratti elimination method keessatti kan nuti barbaannu sisteema ittiin variable tokko balleessinudha. Asirratti kun amma 2x dha, kun immoo 4x dha. Otoon isa kana meeqaatiin balleesse kana wajjinitti wal qixxaataa garuu immoo opposite sign qabaatu jedhatanii yaadaa jechuudha. Kanaaf iyyuu amma negaativa lamaatiin toon baay'ise kan negaativa 4 ta'a. Kana faana maal ta'a faallaa ta'a jechuudha. Sana booda kun lamaan wal balleessaa jechuudha. Waa'ee isa kana wanti nagalchuun jiru wal balleessee wal dhiise tokko kanan balleessuu barbaadu sanan qofan yaadaa jechuudha. Sana booda negaativa 2 baay'isuu negaativa 3y gaafa jennu positive 6y ta'a plus negative 6y gaafa jennu immoo 0 ta'a jechuudha. Kana jechuun 0 is equals to kan ammoo kanatti gaafa baay'isnu negative 2a taati plus b ta'a jechuudha amma asirratti. Amma gaafa elimination method ilaalle jechuudha. System of linear equation tokko bifa kanaatiin erga ta'ee booda yoo 0 qixxeetaa 0 ta'a ta'ee maadha it is always true dhanneera yookaan immoo yeroo hundaa dhugaadha. 0 qixxeetaa 0 ta'a taana jechuudha. So it has infinitely many solution qabaa jenne yoo maal ta'e yoo 0 qixxeetaa kana ta'ee jechuudha. Yoo immoo kuni qixa miti 0 ta'e immoo jechuudha. Lakkoofsi qixa kana jechuun 6 qixxeetaa 5 yookaan immoo 1 qixxeetaa lakkoofsa waliin qixxaane lama dhufa taana jechuudha. It is always false ta'a miti. Kanaaf iyyuu ni maal jechuudha. It has no solution dha jechuudha. Kanaaf iyyuu gaamma isa jalqabaa irratti I irratti jechuudha has no solution yookaan immoo have no solution kan inni ta'u have no solution when 0 is different from what? Negative 2a plus b. Kana jechuun maal jechuudha karaa biraatti. To'as dabarsini 2a is different from b yeroo ta'u jechuudha. 2 times a ni different from b taanaani jechuudha. It has no solution qabaata jechuudha. Inni kan biraan lammaffaa irra kan jiru kuni one solution kan jiru kuni no value of a and b. Value a fi b any real number itoo ta'e jechuudha. Himni kun maal qabaachuu hin danda'u? One solution yookaan immoo unique solution qabaachuu hin danda'u. Sababii kanaatiif no value of a and b in order to this equation has no solution, has unique solution. Yookaan immoo one solution qabaachuudhaatiif jechuudha. Inni kan biraan sadaffaa irra kan jiru immoo infinitely many solution. Infinitely many solution. Infinitely many solution kan inni qabaatu immoo jechuudha when 0 is equals to negative 2a plus b jechuudha. Kana jechuun 0 qixxeetaa 0 akka dhufuudhaatiif jechuudha. Kana immoo yeroo furruu maal ta'a 2a is equals to b yeroo ta'u jechuudha inni kun immoo. Isa kana gaa graphically otoo solve gootanii jechuudha. Akkanam isa kana solve godhee kanatti jechuudha. Bifa salphaatiin kanuma argattu jechuudha. Deebiin keessa wal fakkaatanuma ta'a. Inni kan biraa mala solution of a system of linear equations into variables and quotients of a coefficient jedha. Kana jechuun quotient yookaan immoo ratio coefficientota system of linear equation kan irratti hundoofne jechuudha. System of linear equation tokko one solution qabamu hin qabu. Infinite solution dhamu has no solution qaba jennee gargar baasuun ni danda'ama. Mee fakkeenyaatiif let a1x plus b1y is equals to c1 and a2x minus dokanatti kuni plus yaa ta'uti. Plus b2y is equals to 3 is the system of linear equation yaa ta'aniti. Where
A1, A2, B1, B2, C1, and the C2 are the parameters of the system whose specific values characterize the system, and A1 is different from 0 or B1 is different from 0 and A2 is different from 0 or B2 is different from 0. haa ta'uuti if A1 over A2 kana jechuun coefficient of X in the first equation divided by the coefficient of X in the second equation is equals to B1 over B2 is equals to C1 over C2 yoo ta'e jechuudha. Bifa kanaatiin kan barreessuun the system has infinite solutions. Yoo bifa kanaatiin sadantaa wal qixxaate jechuudha infinite solution qabaata jechuudha system of linear equation keenya. In this case, every ordered pair that satisfies one of the component equations also satisfies what? The second. Such a system is said to be dependent jennaan. Systemota akka kanaatiin yookaan immoo warra infinitely many solution warra qabantan jechuudha dependent system jennaan. Inni kan biraan if A1 over A2 is equals to B1 over B2 ta'ee garuu C1 over C2 faana wal qixxaachuu yoo baate the system has no solution. Systemichi solution hin qabu jennaan jechuudha. This means the two component equations do not have a common solution. Kana jechuun equationonni kun lamaan jechuudha common solution hin qabani jechuudha. In this case the system is said to be inconsistent jennaan jechuudha warreen akkasitiin immoo. Inni kan biraan if A1 over A2 is different from B1 over B2 the system has one solution. Systemichi solution tokko qofa qabaata jechuudha. This means there is only one ordered pair that satisfies both equations. In this case the system is said to be independent jennaan jechuudha. Systemichi only single solution yookaan immoo one solution yookaan immoo unique solution qabaata jechuudha. It is independent system jennaani. No solution taanaan immoo inconsistent jennaani. Infinitely many solution taanaan immoo dependent system jennaan jechuudha. Kanaaf iyyuu gaafa gaafa barbaannu A1 over A2 B1 over B2 faana wal qixxamu wal qixa miti jenneeti kaanaa jechuudha. Asirraa kaana sadaffaarra sana booda kara kanaatti dhufna sana booda gara kanaatti dhufna. Mee fakkeenyaatiin immoo ilaala. Example, consider the following systems of linear equations. Inni jalqabaa kanadha. Asirratti gaamma inni kuni maal jechuudha? Isaatis A1 jechuudha. Inni kunoo B1 jechuudha. Inni kunoo A2, inni kun immoo B2 jechuudha. Isheen kun C1, isheen kun immoo C2 jechuudha. Kanaaf iyyuu amma asirratti ilaalaa gaa 2 over 1 A1 over A2 jechuudha. Is equals to 3 over negative 2 jedha. Kun asirratti maal? They are not equal. Equally miti. Sababii kanaatiif system of linear equation kun maal qaba jechuudha? Unique solution qaba jechuudha. Yookaan immoo one solution. Asirratti maal jenneera? A1 over A2 is different from B1 over B2 yoo ta'e then the system has one solution qaba jenna jechuudha. Iddoo kanatti the system jettanii the system has one solution. Kana solution isaa meeqadha? Tokkodha jechuudha. It has unique solution qaba jechuudha. B irra kan jiru kana immoo ilaallu. Kuni B yoo ta'e jechuudha. Kun immoo C yoo ta'e kun immoo A yoo ta'e jechuudha. Sana booda asirratti immoo ilaala 3 over 9. 3 over 9 is equals to negative 2 over 6 over negative 6. Kana jechuun 1 over meeqadha? 3 dha. Is equals to kanas immoo ta'u irree 1 over 3 dha. Kun lama wal qixxaateera. Amma immoo isa sadaffaa faana dhannee ilaalla jechuudha. 2 over 5. 2 over 5. Amma kuni 1 over 3 1 over 3 wal qixxaateera. Garuu isa kana faana maal miti? Wal qixa miti. A1 over A2 is equals to B1 over B2 wajjin wal qixxaate garuu C1 over C2 wajjin yoo wal qixxaachuu baate maal jenneera? The system has no solution jenne iddoo kanatti. Isa kana jechuudha. The system has no solution. Kanaaf iyyuu iddoo kanatti isa kanaatiin maal jenna jechuudha? The system has no solution jennaan jechuudha. Inni kan biraan C irra kan jiru immoo ilaala. Inni kuni coefficient isaa A1 1dha. A2 immoo that is 2dha. 1 over 2 is equals to 1 over 2 is equals to 3 over 6. 3 over 6 jechuun maal jechuudha karaa biraatti? 1 over 2 is equals to 1 over 2 is equals to 1 over 2. Isaan kun immoo sadantaanii maal ta'aniiru? Wal qixxaataniiru. Kanaatiif iyyuu the system has infinite solution ta'a jechuudha iddoo kanatti immoo. Systemichi infinite solution qabaataa jechuudha. Mee amma immoo word problems involving equations into variables kan jedhu immoo walitti ilaallu. Isa kana exercise kitaaba keessan irra jiru irraatiin fudhadhe.
Gaaffii lakkoofsa tokkoffaa irratti 2 pens and 3 books cost birr 170 and 5 pens and 1 book cost 100 birr. Find the cost of 1 pen and 1 book separately nuun jedhe. Gaaffilee akkasii yeroo hojjettanii jalqaba irratti gaafficha sirriitti ni galuu qaba. Maal akka gaafatame, maal akka kenname jechuudha. Sana booda isa barbaadamu sana let x jettanii yookaan immoo let y jettanii yookaan lamaan isaanii jettanii keewwattu isa barbaadamu sana jechuudha. Sana booda tokko tokko shi barreessaa deemtu jechuudha. Mee fakkeenyaatti asirratti ilaalla. Solution asirratti find the cost of 1 pen and 1 book nuun jedhe. Kanaafiyyuu gatiin peenii tokko yookaan qalama tokko meeqadha? Akkasuma immoo gatiin kitaaba tokko meeqadha kan nuti gaafatamne. Kanaafiyyuu gamma asirratti let jenneeti akaanu. Let x is the cost of 1 penny dha jenneeti akaanu. X kan nuti jennu kuni kostii eenyuuti? Kostii qalama tokkooti. Akkasuma immoo and y is the cost of 1 book dha jedheeti akaa'u. Amma isa barbaadamu x dhaaf y dhaatiin bakka buuseedha jechuudha. Sana booda asirratti maal jedhe? 2 pens and 3 books cost 170 birr nuun jedhe. Fakkeenyaatiif kitaaba tokko birrii 10tiin yoo binne ammas kitaaba kan biraas birrii 10tiin yoo binne jechuudha. Kitaaba wal fakkaataa. Kana jechuun birrii meeqa dhufa? Birrii 20 miti. Kana jechuun 10 baay'isu kitaaba amma binne jechuudha. Kitaaba lama binne yoo ta'e. Then that is 20 birrii ta'a jechuudha. Kana. Inni kan biraan addoo kanatti gaa 2 pence gaafa jedhu gatiin peenii tokko x dha taanaan gatiin peenii lama maal ta'a jechuudha. 2 times x ta'a jechuudha. 2 times x barreeffanneera. Inni kan biraan maalidha? Fakkeenyaatiif kuni kitaaba tokko erga binnee kaane yoo ta'e inni kan biraan immoo qalama tokko birrii 20 yoo binne sana booda qalama tokko birrii 20 kitaaba lama immoo birrii 20 yoo binne walitti idaana miti reema guutummaa isaa qarshii amma akka baasna argachuudhaaf jechuudha. 20 da'uu 30 jenna jechuudha. Yookaan 20 da'uu 40. Sana booda akkuma achirratti wanti nu kana egaa qalamni lama kan argateeti iddoo kanatti immoo 3 books nuun jedhe. Cost kan arganuun jedheeti walitti da'ame birrii meeqa bitan baasne jechuudha. Birrii 70 baasne jechuudha. Kanaafiyyuu 2x plus jenneetu 3 book gaafa jedhu kostiin buukii tokko kan kitaaba tokko meeqa y dhaan asitti immoo 3 books nuun jedhe. Kana jechuun 3 times y ta'a jechuudha. Is equals to 170. Inni kan biraan iddoo kanatti maal nuun jedhe? And nuun jedhe ammas dabaletu. Kana jechuun system of linear equation itti deemaa jira jechuudha wantichi. Sana booda inni immoo maalidha? Iddoo kanatti 5 pens and 1 book cost 100 birr nuun jedhe. Peenii meeqa? Peenii 5. Kana jechuun 5x plus 1 book nuun jedhe. 1 book immoo meeqadha? Kostiinsa 1 dha jechuudha. Y dha jechuudha. Is equals to 100. Amma kuni equationii lama qabna, variable lama qabna. Kanaafiyyuu too lamaan isaanii wal faana consider goone bifa kanaatiin jechuudha. Maal ta'a jechuudha amma system of linear equation ta'ee jechuudha. System of linear equation kan argateeti mee elimination method fayyadamee solve godhaan. Isin immoo kan barbaadan fayyadamtanii solve gochuu dandeessu. Elimination method fayyadamnee gaafa solve goonu asirratti amma kuni 2x dha, kun immoo 5x dha, kun immoo 3y, kun immoo y dha. Sana booda ana amma asirratti maal barbaade? Y kana balleessuun barbaade. Isa dura naa salphata jedhee waan yaadeedhaatiif jechuudha. So y kana balleessuudhaatiif kun 3y ergateeti, kun immoo y ergateeti. Ishii kana ton negative 3 dhaatiin baay'isee negative 3y taati kun immoo 3y ta'a. Yeroo walitti hidhanu maal ta'a? 0 ta'a. Kanaafiyyuu akka itti balleessan argadheera jechuudha. Kanaafiyyuu maal godha? Kana negative 3 dhaatiin nan baay'isa jechuudha. Then 2x plus negative 3 times 5x jechuun negative 15x dha. Kanaafiyyuu 2x plus negative 15x gaafa jennu meeqa ta'a? Negative 13x taati. Isheen kun immoo 3x plus negative 3y taati 0 ta'an badeera jechuudha. Is equals to 170 plus negative 300. Maaliif kun kanas hin baay'isa waan ta'eef. Inni immoo meeqa ta'a? Negative 130 ta'a jechuudha. Sana booda over negative 13 over negative 13 ta'a jechuudha. Then x is equals to what? 10 dha jechuudha. Value x keenya 10 arganne. Kana jechuun the cost of 1 penny is what? 10 ta'a jechuudha.
Inni kan biraan egaa amma isa kana fuudhetanii tokko isaanii keessa substitute godhaa jechuudha. Isa lammaffaa keessa substitute haa godhu. Kana jechuun 5 into 10 plus y is equals to what? 100. Sana booda ishiin kun meeqa taati? 50 plus y is equals to 100. Sana booda y is equals to 15 taati jechuudha. Kana jechuun immoo the cost of the one book is what? 50 birrii ta'a jechuudha. Therefore, the cost of one pen is 10 yookaan immoo birri 10. Inni kan biraan the cost of one book is birri 50 ta'a jechuudha. Na kana bifa kanaatiin hojjechuu ni dandeessu. Gaaffii lakkoofsa lammaffaa irra kan jiru moo walitti ilaalla. If twice the age of son is added to the age of father. Yoo dachaan eejii mucaa jechuudha yookaan immoo kan ilmaa added to the age of father kan abbaatti yoo ida'ame then the sum is 56 nuun jedhe. Walitti ida'amni isaa meeqa nuun jedhe? 56 nuun jedhe. And if twice the age of the father is added to the age of son. Dachaan umurii abbaa kan ilmaatti yoo ida'ame then the sum is 82 nuun jedhe. Find the ages of the father and the son nuun jedhe. Asirratti sigaa akkuma nama siniin jedhe jalqaba irratti wanta barbaadamu sana x yookaan immoo y yookaan immoo lamaan isaanii jennee bakka buusnaa jechuudha. Kanaafiyyuu gaafa asirratti find the ages of the father and the son nuun jedhe. Kanaafiyyuu let x is the age of saanidha jenneeti bakka buusnu asirratti. Inni kan biraan immoo y is the age of father'idha jedhu iddoo kanatti immoo jechuudha. Sana booda asitti maal jedhe? 2y is the age of the son nuun jedhe. Kana jechuun 2 times x nuun jedhe jechuudha. Maaliif x'iin age isaaniiti. Ida'uu nuun jedhe. Kan eenyutti yoo ida'ame? Kan father'itti. Kana jechuun y is equals to meeqa ta'a nuun jedhe? 56 ta'a nuun jedhe. Inni kan biraan 2y is the age of the father nuun jedhe asirratti immoo. Kana jechuun 2 times y jechuudha. Plus maalidha nuun jedhe? Kan ilmaa that is x jechuudha. Is equals to meeqa taatu nuun jedhe? 82 ta'a nuun jedhe. Amma equation kana lamaan qabna. Two equation two variables. Kanaafiyyuu system of linear equation gochuu dandeenya jechuudha. Meeshaa kana egaa reorder godhee bifa kanaatti na barreessu. X plus 2y is equals to 82 jedhee fidee asirratti barreeffadhu. Kana jechuun x plus 2y is equals to 82 ta'a jechuudha. Erga akkasitti barreeffadhee booda amma elimination method fayyadamee jechuudha. Toon system of linear equation kana solve gochuu barbaade jechuudha. Amma otoon asitti x kana balleessuu barbaade x kana jechuudha. Asitti kun 2x dha, asitti immoo kun immoo x dha. Kanaafiyyuu x ishee kana toon negaativa lamaatiin baay'isee jechuudha. Maal taati isheen kuni? Naa baddee jechuudha amma x. Sana booda x'iin negaativni lama kun kanatti hin baay'isa miti deem negaativa 4 ta'e plus y gaafa jedhu that is negative 3y ta'a jechuudha. Is equals to 56 plus negative 2 times 82 jechuun 164 ta'a. 56 minus 164 gaafa jennu that is about 180 ta'a jechuudha negative. Then over negative 3 over negative 3 gaafa jedhu y hin qixxeetaa meeqa ta'a? That is about 36 dha jechuudha asitti kanan argadhu. Sana booda ergan kana argadhee booda amma immoo kan maalan barbaada? X hin barbaada. X immoo akkamitti barbaada? Tokko isaanii keessa fidee galchaa jechuudha gatii y kan. Isa lammaffaa keessa fidee galchu. X plus 2 into 36 is equals to 82. Kana jechuun x plus kuni meeqa taati? 72 is equals to 82. X is equals to 82 minus 72. X is equals to 10 ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu iddoo kanatti egaa x'iin keenya 10 ta'a jechuudha. Sana booda egaa iddoo kanatti therefore jettanii the age of son is x dhanne ture miti asitti x'iin immoo meeqadha? 10 arganne. And the age of father is 36 dha jechuudha. Agein ilmaa 10 yoo ta'u agein abbaa immoo meeqa jechuudha? 36 ta'a jechuudha. Ofii keessan immoo cheek gootanii hima kanan dhugoomsa moo hin dhugoomsu isa jedhu immoo ilaaltu jechuudha.
Okay, inni kan biraan gaaffii lakkoofsa sadaffaa motor ilaalle in a 2-digit number the sum of the digits is 13 nuun jedhe. Digitii lama kan qabu yookaan immoo mana lama mana tokkoof mana 10 kan qabu jechuudha. Lakkoofsi wayii yoo digitoota sana yookaan immoo mana isaanii sana walitti yoo ida'anii 13 dhufaa nuun jedhe. Twice the 10th digit mana 12 yoo baay'isne exceeds the unit digit by 2 nuun jedhe. Mana 12 yoo baay'isne isa mana tokkee sana meeqaatiin caala nuun jedhe? Lamaatiin caala nuun jedhe. Find the numbers nuun jedhe asirratti. Lakkoofsa sana akka nuti barbaadnu gaafate jechuudha asirratti. Kanaaf iyyuu asirratti si maal goona jechuudha? Solution jenneeti isa barbaadamu sana maal goona? Let x and y jennee kana jechuudha. Kana jechuun find the numbers nuun jedhe. Kana jechuun the first yookaan immoo the unit digitiin barbaadna akkasuma immoo the tenth digitiin barbaadna jechuudha. Kanaaf iyyuu x dhaatiin tenth digitidha jenna. Let x is 10th digit yookaan immoo isa mana 10yaa jenna. And y is unit digitidha jennu isaatiin immoo mana tokkeedha jennuuti. Unit digit. Sana booda isaan kana lama innaa walitti ida'anu meeqa ta'a nuun jedhe? 13 ta'a nuun jedhe. That is x plus y is equals to what? 13. Inni kan biraan 10th digitii lamaatii yoo baay'isne nuun jedhe. Kana jechuun 2 times x yoo jennee maal nuun jedhe? Exceeds the unit digit by 2 nuun jedhe. Kana jechuun y plus 2 ta'a jechuudha. Amma asirratti ilaala variable lama qabna, equation lama qabna. That is system of linear equation ta'e jechuudha karaa biraati. Sana booda egaa kana torrii order goone barreeffanne jechuudha. X plus y is equals to 13 akkasuma immoo 2x minus y is equals to positive 2 ta'a jechuudha. Sana booda erga bifa kanaatiin barreeffannee booda jechuudha. Elimination methodidhaatiin osoo hojjedhe kana amma asirratti y kunii fi negative y kunii the same variable dha garuu immoo opposite coefficient qabu. Kanaaf iyyuu wal balleessu jechuudha. Lakkoofsaatiin baay'isuun nan barbaachisu jechuudha. X plus 2x gaafan jedhu meeqa ta'a? 3x taati. Isheen kun 0 taatetti is equals to 13 plus 2 gaafan jedhu immoo 15 taate jechuudha. Gatiin x keenya meeqa ta'a jechuudha? 5 ta'a jechuudha. That means the 10th digit is what? 5 dha jechuudha karaa biraatiin. And gatii y immoo argachuudhaatii fi tokko isaatti maal godha? Solve godha jechuudha. Isa jalqaba irratti solve godha. Kana jechuun 5 plus y is equals to 13. Sana booda y dhaatiif gaafan solve godhu y is equals to 13 minus 5 taate jechuudha. Y is equals to 80 ta'a jechuudha. Therefore, the 10th digit is 5 and the unit digit is what? 8. Therefore, the 10th digit is 5 and the unit is yookaan immoo manni tokko immoo jechuudha is 80 ta'a jechuudha. Kana bifa kanaatiin hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraan gaaffii lakkoofsa arfaffaa kan jiru maal? I am thinking of 2-digit numbers. If I write 3 to the left of my number and double this 3-digit number, the result is 27 times my original number. What is my original number? Ani keessa kootii lakkoofsa wayii digitii lama qabu yaadaan jira nuun jedhe. If I write 3 to the left of my number nuun jedhe. Yoon lakkoofsa sadii karaa bitaa lakkoofsa ani yaade sanatti barreesse isammoo yoon double godhee nuun jedhe. Ergan barreessee ka'e jechuudha. Sana booda the result is 27 times my original number nuun jedhe. What is the original number nuun jedhe. Mi'a asirratti ajennuuti let x is the 2-digit number dha jenneeti hakaanu. X lakkoofsa jedhamu wayii 2-digit number haa jennuuti. Is 2-digit number. 2-digit number dha jenne yoo kaane jechuudha amma asirratti. Sana booda maal jedhee x kana karaa bitaasaa maalan godha jedhe sadii yoon barreessinu asirratti akkas jennee barreessuu hin dandeenyu. X iddoo kana ta'e iddoo kana sadii keenya 3 times x akka nu yaadaan taanetti jechuudha. Kana barreessuu hin dandeenyu akkasitti. Kana jechuun 3 karaa bitaasaa barreesse jechuuni fakkeenyaatiif otoo 300 plus 87 otoon jedhe kuni maal ta'a 387 dha miti 2-digit numberii kana biratti maalan kaa'e jechuudha. Lakkoofsa sadii karaa bitaan barreesse jechuudha. Miti kanaaf iyyoonis maalan godha 300 plus x godha jechuudha.
X maal dandeera? It is a 2 digit number koodha. Sana booda 3 immoo karaa bitaasaan barreesse jechuudha. Sana booda 300 plus X goona jechuudha. Sana booda lakkoofsa kana yoon maal godhe jedhe? Yoon double godhe jedhe. Double yoon godhe. Kana jechuun 2 times 300 plus X is equals to maal jedhe? The result is 27 times my original number idhaan jedhe. Kana jechuun 27 times X dha jechuudha karaa biraati. Sana booda kana gaafa irra baay'isu 2 times 300 meeqadha? 600 plus 2 times X immoo 2X is equals to 27 X ta'a jechuudha. Sana booda gaafan jijjiirama wal fakkaatu wal sassaabu 600 is equals to 27X minus 2X ta'a jechuudha. Kana jechuun immoo 600 is equals to 25X dha. Sana booda over 25 over 25. X'n keenya qixxeetaa meeqa ta'a? 24 ta'a. Amma galaadha kuni it is a 2 digit number dha. Kanaafiyyuu X'n keenya sirrii finneerraa jechuudha. Kanaafiyyuu gaama the 2 digits yookaan immoo the original number jechuun egaa therefore the original number is 24 dha jechuudha asirratti. Kana bifa kanaatiin hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Video keenya paartii itti aanu irratti immoo paartii arfaffaa solving nonlinear equations kan jedhu keessaati equations involving absolute values kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa warreen viidiyoon keenya isinitti tolee irraatii barachaa jirtan jechuudha. Like, share gochuudhaatiin hiriyoota keessan bira akka ga'u nu deeggaraan isiniin jedha. Akkasuma warreen YouTube channel keenyaatiif haaraa taatan immoo subscribe gochuudhaatiin maatii ta'an isiniin jedha. Akkasuma immoo warreen fuula Facebook keenya irratti nu hordofuu barbaadaniidhaaf qubee akkaadaamii jettan yoo sarchii gootan bifa salphaa ta'etti argattu. Akkasuma immoo fuula Facebook fuula Telegram channel keenya irratti yoo nu hordofuu barbaadan immoo qubee akkaadaamii jettan yoo sarchii gootan bifa salphaa ta'eetiin nu argachuu dandeessu jechuudha. Viidiyoo itti aanu irratti haga wal argarutti nagaan naaf turan isiniin jedha. Nagaatti.